yaada badaan ganda namaa tuquun dhufe hoo nama san dhaabadhu jettaan ganda namaan tuqin irraa dhaabadhu. Yoo irraa dhaabatu inni dide hoo maal goota maatii isaa beeyta. Ebaluu fakkeenyaaf ahmiyyeen ijoollee isaati asumarra wal gaafatta ijoollee isaati bakka akkanaati ajandaa fidee mi'ee fide ganda isaatti nama isa dhiyaatutti itti fidan yoo nama inni itti dhiyaatu kana fudhachuu dide maatii isaattu jira maatii isaa ani amma miskiina karaa deemu qabanii miidiyaa kana irratti akkana godhuu irra abbaa kiyya yoo an ajandaa fide abbaa kiyya fidanii biyyatti jechuun biyyarraa laayivii seenaniitiin tiiktookii irra jilbiifachiisanii harka isaa ol qabanii harka ol qaba jedhaniini ilma kiyyaa miti abdiin ilma kiyyaa miti bakka argitanitti ajjeesa yookaan ammoo tiyyuu ilma kiyyaa naa hidha abbaan kiyyaa jedhuu barbaadan. Maaliif jennaan namni karaa irratti namni kana keessatti miidhamaa jiru nama haadha hin qabne nama abbaa hin qabne nama ilma ofii horatuuf biyyaa bahe nama obboleeyyan ofii sana ammoo tiyyuu gartee nyaachisuuf obaasuuf biyyaa bahe jechuudha. Yatiima obboleeyyan ofii qarqaaruuf biyyaa bahe. Rakkoo kana keessa illee namni bu'aa jiru nama gaariin rakkoo keessa bu'u namni badaan rakkoo keessa bu'aan jiru nama miskiina rakkoo keessa bu'u jira. Sababa kana ta'eef nuti tokko gandi dhufee gandi tokko ajandaa sii kennee ganda lamaa waliin hin salphatin gandi tokkochaa salphatu. Oofanii maal godhan dubbii kana abbaan fedhe haa kaasu macarrashaa irratti maal ta'a arsii ta'ee hafa garuu ammoo tiyyuu bakkeen dubbiin tun kaate bakka biraati. Anamma an dhalataa baaleeti akka baaleetitti yoo ajandaa fidanii miidiyaa kana irratti gandaaf ganda walitti buusan baaleetti haa gaafatamtu. Akka arsiititti illee dhufee namni tokko ajandaa gadi baasee yoo kenne boodarra maqaa arsiititti harka xaragatu osoo hin taane maqaa baaleetitti harka xaragatu. Maqaa arsiitti harka xaragatu amma gandi hundi baalee wallola hin qabnu jedha baalee rakkoo hin qabnu jedha garuu ammoo tiyyuu namni ajandaa fide hin beekamu dhumarratti ammoo ka jedhamaa jiru arsiidha. Ijoolleen arsiillee kana wallaaltee arsiidha namni siin jechuun suni waan gaarii sitti fakkaatee ani arsii ufiin jetta. Nama arsii hin taane gadi bahee ajandaa sii kennee boodarra harka sitti xaragatanii arsitti muka dhiibanii siin jedhaa jiran. Ijoollee baaleetitti muka dhiiban namni siin jedhaa jiru nama tokko lama malee akka guutuu waliigalaatitti arsitti muka dhiibanii siin jechuu jiran. Kana hoo namni si godhe maal beeytee ofirraa dhoorguudha. Yoo akka arsiitti namni tokko gadi bahee ajandaa sii kenne namni sun ajandaa san faana ijoolleen arsii waliigallee ajandaa san faana hin deemne yoo taatan faana deemtanii nama san wajjin mormattanii nama san wajjin waan feetan gochuu dandeettan. Garuu ammoo bakka gosaatitti jettan sanitti akka arsiititti namni yoo si dhufe akka arsiititti ofirraa deebisi. Akka baaleetii yoo si dhufan akka baaleetti ofirraa deebisi. Dhufee ammoo irraan taree akkasii koomandootitti yoo nutti dhufan akkasii koomandootitti abbaan fedhe yoo nutti dhufe akkasii koomandootitti ofirraa deebifna. Akkasitti beekuu qabna. Yeroo makamoo ajandaa bakka ka'ee hin beekin tokko faana deemnee rakkachuu hin qabu namni keenya. Miskiinni keenyallee miidhamuu hin qabu. Ajandaa gandi kaasisuun itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Arsiilleen namni ani arsii yoo ofiin jedhe bichaa fi faarsiin nuuf faarsu sun faarsiin kijibni isin fakkaate ani arsii ana ilma arsee inni jedhee asirra gadi bahee qoma isinit dha'u sun dhugaa isinitti hin fakkaatin harka isinitti argatu jira beekaan keessan akkuma amma ahmiyee jedhisan osoo shayni tokko gadi bahee abboo akkana rabbiin kenna akkana jedhee waliin miidhinaa jedhe ijoolleen teessan gadi baatee muka namatti dhiibdu sammaan dubbatinii jedhanii sheetichi sun maayikii lafa kaayee deema moo achi dhaabatan lafa dhaha moo garam deema. Kanallee itti yaada. Ajandaa gandi fide itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Siikoo fi mandoo wanni jedhu yoo namni du'e akka siikoo mandootitti gosa yoo gosti walitti deebite gumaa hin kafalla. Saniin alatti ajandaa ijoolleen baalee fidde ijoolleen baalee itti gaafatamu. Ajandaa arsiin fidde ajandaa arsiin itti gaafatamu. Yoo arsiin itti gaafatamtu wanni jedhee maali? Namni wal beeka. Namni arsii tokko ajandaa fide wal beeka namni sun. Eebaluutti fidee nama san yoo danda'e hin dhaabsisa yoo dadhabe immoo faana deemee waliin lola. Yookaan immoo abbaa isaa fidee laayivii irratti ani ilma kiyyaa mitaa jedhu abbaan sun gandi biraallee akkasitti sii beeka. Kana gochuun dirqama kennaa isin jechuu barbaada. Galatooma. Okay, firoomsa waan dubbattu qabda hin dubbadha waan dubbatu qaba. Ameen baapura jiraan dubbatte. Dubbadhu yeshi dubbii dabarsitanii yoo ooftanii garuu kaarii sirrii jirtan boora sirrii maal jirtan? Dhageeffadhu amma ani wanna abdiin jedhe irratti abdii nuyi namni akka baaleetti illee hin qabinaan jedhee hin jiru. Namni akka baaleetti barbaade lole barbaade akka artiitti lole sun mirga abbaati beete. Gini waa takka jira. Wanni jiru maali beeta? Gidee namni si qabu gidee si qabu diinni ati arsii jedhee si tuma malee baalee eesintum. Ani baalee na dhiisaa jennaanin
Tuman jechuudha mucaa. Abboo beeksisuu qabda. Ati soora namni waan namni si jirte waan hin taane namatti naasee soora namni dura uf beeksisaa jedhaa jirra barnuti. Uf beeksisaati. Hamaa keessan uf keessaa baasaa jedhaa jirra malee. Arsii jedhee si hatumani arsii muka dhiiban jennee callifna nullee rakkoon qabu. Wadhaa dura yaada nama abboo. Dharraa kee bitattee midhageeffadhu buleessu. Dharraa kee bitattee midhageeffadhu. Araan keessaati abdii. Midhageeffadhu. Ni yaala dubbatina. Amma namni gideetti tumu diinni ati engada mucaan katuma suni baale amma bakka baale ishi sila ajanda san hundi biyaansi akka baale taadee bu'ette nuti seenuu qabnu jechuudha nu amma quuqama fitti nu seese malee akka abdiin jedhutti sila ijoolleen arsii waan kaatti seenuu qabdudha akka yaada abdii. Tu gabbaa'ee tume kaawwala. Awwalee nu gabbaa'ee ana sabii jedhee waan hin jirre haasoo itti baraati soora dubbii waan uummanni haasoo deemu. Abdii akkasii miti abdii. Mi'ooti qaaddaa abdii akkasii. Karaa kee gadhuuti gidee sirnaan nu deebisi dubbii gidee sirnaan haasaa jirru nu deebisi. Agarte baale akka baale itti ofirraa haa deebiftu arsiin akka arsiitti ofirraa haa deebiftu jechuun jira abdiin. Agarte waan kana keessatti baale akka baale itti deebisuun waan gaariidha. Arsiileen akka arsiitti ofirraa deebisuun waan bareeda. Maaliif namni gidee san ol ka'eetiniin agarte warri har'a maqaa arsii jalatti dhokateetiniin ani baale jedhee dhokatu sun illee ol ka'ee tokkummaan ofirraa deebisa. Agarte warri har'a maqaa arsii jalatti dhokatee baalee qabame maaltu naga'e jedhu kun illee ol ka'ee tokkummaan ofirraa deebisa jechuudha. Oduu akkas ta'e oduu akka ammaa isin yaaddan kana ta'e walaakin dubbiin akkasii miti. Diinni gideeti qabu namni amma hin mucaa kana qaban ati arsiidha jedhi jennaan ani arsii miti baale na dhiisaa didanii qaxaqaxan arsiidhaani. Diinni nutu amma abdiin akka arsiitti deemna jette malee jarri namni yoo si qabee sikkoo mandoo eessituma malee arsii baale eessintum arsii eessituma walii galatti. Kanaaf kanarratti waa beekaa deemuu qabdan. Lakki waan kana adda cinneetiin kuta kutaan namni amma akkan soorratti ani arsiidha. Gidee an ganda namaa arrabsi tokko yoo an ganda namaa arrabsi. Agarte ani soora ganda kiyyaa silaa ijoolleen arsiin qabatu qabdee akka jechuu jirtan. Odoo wanni kun baale jedhanii abdii qabanii abdii isiitti qabanii tumanii akka baale itti gabbanii falmatu qaban. Akka ijoolleen baale hundi isii gabbaatee iyyitee iyyisiiftee dubbatu qabdu. Walaakin gidee nama qabu namni biraa kutaan biraa gidee si qabu ani baale odoo itti ati gurra lamaan qabattee iyyite arti ani situmanii akkamitti garri gortu hin jiru jechuudha. Maqaa arsummaa kana namni lafa qabuu hin danda'u. Bar namni jibbaa fi miti arsiin baalummaan kun odoo maqaa baaletu ijoolleen baale tokkummaan kaase bareeda. Dhugaa rabbiitti akka soorattan. Maqaa arsiitillee namni silaa namnummaan kennaa wanni tokko nu miidha. Wanni miidhaa kana hunda nurraan gahe. Agarte tultullaan hundi miidiyaa har'a yaate warri agarte gandummaa gidee ganda arsiif baale leellisu mee takkaa isii argitanii miidiyaa har'atti wal beeyna ebalu jedhee maqaan dha'u malee mee takkaan isii dhuftee waa'ee ijoollee obboleessa isaanii qabame kana nam tokko dubbate hin jiru. Ginii qanii wanni kun dhaabate baaleef artii qanii ani lola jammaran asirratti hojjaate obboleessa gastii barattee halalaasaa oolte akkatti. Akkana. Kanaaf agartee silaalaal warri kun arran dhokatu jechuudha. Hin dhokatu silaal maqaa artii jalatti dhokatee silaalaal namni kun hin miidhamu jechuudha ol ka'anii deebisan. Kanaafuu ijoolleen baalee maqaa artii kana jalatti dhokatuun baay'ee odoo isinuu hin ta'in ijoolleen artiitu miidhaa jira. Ijoolleen arsii maqaa baalee jalatti dhokatu miidhaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef warriin gizee agartee gandummaa baaleef arsii gabbaatee iyyitu gizee obboleessi kee qabamu warri calliftan sun wal beeynallee wal argaa jirrallee miidiyaa irrattillee wal beeyn boolla qayyaa duuddanii boolla qayyaa keessaa yaatanii agartanii akka dubartii heerumtee mushurraatitti qanii biraa dhuftanii asirratti arsiif baaleettanii yoo iyyitan wal arguuf ta'e jechuudha. Dhugaa jirtu itti himna. Har'a gabbayii dubbadhu obboleessa keeti. Dhugaan jiru kana jechuudha. Jaallatteen fudhattu giddii kee fudhattu. Agartee wanni ati har'a ani baale jettee dhokattee obboleessi kee odoo tumamu ani baale jettee dhokattee obboleessi kee ka baale odoo tumamu manna teettuuf hin jiru. Gandummaan ati bor gabbaatee agartee arsiif baale jettee lallabdu takka hin jiru jechuudha. Akkuma har'a keessaa dheettee galte kanatti dheessii keessaa galii qanii sanillee. Dhugaa jirtu sitti hima dhageeffadha. Dhugaa jirtu. Akkuma har'a agartee waa'ee kana keessaa dheettanii galtan obboleessi keessan tumamu namuu keessaa dheessee gal ka arsillee kaasii gama kennallee ka gamanallee ka waabee gama gamanallee har'a meeqa dhokate nan galchu ana ka baaleettu qabame nan galchu an ka arsiittu qabame maaltu na galche waa'ee kana keessa ajandaa kana keessa seenu jedha. Ginii gidee kutaa kana lamaanii odoo muka hudduutti wal fixaaniini awwal marraa muka hudduutti nama fixuu deema namni sun namni har'a dhokate kun awwalaan obboleessoo shaamisii harkatti rartee fiiga jechuudha. Gizee diinaa hoo hin dhokata. Rabbii waan aganaa keessa isin haa baasu ana ganuma jechuu barbaada odoo agartanii waa'ee kanarratti namuu akka dubbattan barbaachisaa jechuudha. Tokko keessanii isitti himne abdii diinatu duriin fixadha diinatu
Hadda nu baasu jira. Agartee diina walitti nu qabee nu oofu jira malee nu rakkoon qabu obboleetoo akka baaleetti lolanii akka artiitti lolanii diinni gini walitti nu qabee nu oofu jira. Kanaafuu kana naa beekachuu barbaadetti. Ahmiyee deebii afaan lama qofa deebii soora deebiseetiin dubbattaa. Ila soora bakka onnaa jette san bakka diinni ila qoy deebii takkitti qofa. Deebiin deebisii yaaki. Deebii ila qoy deebii takkitti qofa bakka isaan galii wayii bichaadha. Gaafa ilaa. Gaafa yaada qaba irra dittin deddeebiina kaasa. Paaworiin in dubbattee ila bakka inni dubbi ina paawor bakka inni dubbi jedhe sanitti addaan baasaa fi soora. Ina qoy Sheek Hussein illee waan takka bicha addaan baasuu fi barbaade. Gaafa diinni gadi bahee si qabu arsii jedhee si qabu bakka jette sanitti soora ila yoo ati dura jalqaba addaan ganda kee kana addaan baaftee baalee fi arsii addaan baaftee beeyte yoo baalee ajandaa kana fidde ati ani arsii jettee keessa galuu baattee jennaaniin rakkoon qabu. Gandi bar namni walitti qabnee waan si komando jennee fi ganda lamaa walitti qabee namni nuti duuluu jira malee gaafa nu addaan baafnee ani arsii ani baalee jennee addaan baafnee ajandaa baalee fiddeef arsiin jalan deemnu jettee gaafa keessaa galte waan arsiin fiddee fi baalee keessan gallu gaafa jettee addaan galte namni horii miti gadi beessitu mun jiru. San walitti qabnee oofuu san rakkoo ta'e malee gaafa addaan baafnee jenne sirrii ta'aa jedhe. Yaa keetti tartanii dubbatinaa qaba jarraa eeggatarra. Ammiyeen dubbataa nuun deebisaaf abdii. Firoomsaa carraa namaa kenni. Bakka soora boonni dhaaba argine. Alaa kun sirrii miti kan yoo amma Aboo yaada mormii afaan keessa walitti deebi'aa jirtanii carraa namaa kennaa namni yaada qabu Firoomsaa akka namni horseene yaada kenniif carraa kenniif carraa nuu kenni firoomsaa namnummaan tokkicha irra deddeebi'ee Jaboo anatti tura jira. Oshee Huseentu dura horsiidha itti fufu. Naa dura jira. Aish Ahmed Abdii deebisaaf gaafii asirratti hoo. Gaafii yaada namaa irra yaada deebisuu osoo hin taane yaada mataa keessanii kennadha. Yaada mataa keetii kennadhu malee deebiin hin jiru. Yaada mataa kiyyaa ibsadhee deema dhaggeeffadha. yaada abdiin kaaselle yaadni jarree lamaa walitti dhoksaartus gara lachuu sirrii yaada mataa kiyyaa walaa dhageeffannu kaabannaati. Akkuma duraati. Bawweedha waa takkatti dubbadhee boo barbaade. Isin bakka barbaadanitti bakka barbaadanitti wal kaasan waa takkisuu waan amma na qoyta sanirraa hin jiraamte dubbachuu barbaade. Isin gara bakka feetan wal kaa gamaa gamanallee wal baasa. Garuu ambiyaa maqaa takkaan isin beeka. Wanti hin jiraamte irra isin godhuu qabda. Yaadni abdii sun yaada sirriiti. Sababni isaa bakka fedhee gadi beetiniin maqaan ani ilmaan sun ilma sikkoo mandooti jedheetiniin ka abbaa isaa hin beekne nummaan hiriyoonni isaatu aga ammaa abbaa isaa hin beekne bakka inni itti dhalate hin beekne ijoollee margiteetiniin naannoo isaatti dhalatte hin beekne garuu ani ilmaan sikkoo mandooti jedheetiniin argiteetiniin asirraa nuunuu hiriyyaa ta'eetiniin waan barbaade laaqaa jira. Yaadni abdii sun sirriidha. Bakka itti dhalate akkamitti itti dhalate eessaa ba'ee isaa nummaanuu hin beeknu garuu inni ilma sikkoo mandooti ilma sikkoo mandooti namni sikkoo mandoo quuqamullee isa malee hin jiru. Ila ijoolleen ka gadabisa akka gadabi ka diidaa isa akka diidaa ka baaleellee akka baaleetitti ka sirkaallee akka sirkaatitti addaan isin baasuu kiyyaa miti. Garee ijaaradhaa wal quba qabaadha. Nama isin keessaa gadi beetiin hin ganda namaatitti afaan banu osoo argitee ambi arrabarraa murre isin arrabarraa mura. Dura dhaabbadha. Ati kennaa miti jedhaati isin waa kadhaati argitee nun ilaallatu gadi baa jedhaa labsii labsa. Garuu ambaan gaafa waliin loltan bakka feetetti dhaladhu. Ati achitti dhalattee namni si dhiisu hin jiru. Ati achi isin jedhu akkasi koomandootitti loqodee keessan tokko namni addaan isin baasuu hin danda'u. Kawaa balleessu nama biraa ka miidhamus nama biraa argaarra waa hundaayyuu. Kanaafuu akka naannoo keessaniititti mee tokko ta'aati. Garee tokko ijaaradhaati gaafa wallaalaan tokko isin keessa gadi beetiin inni jira miti afaan kan banu taate qaba. Akka baaleetittis ijaarama. Yoo namni tokko argiteetiin gadi beetiin afaan kan badin naannoo biraarra wanti kun nun ilaallatu nuti akka baaleetii waan kana keessa hin jiru jechuun sun sirriidha dhibbarraa dheebbata. Sababni isaa osoo argiteetiin dhalataan jaraa waa takka dhalataan naannoo jaraa waa takka hin balleessin namni jaraa kan miidhamu kun dhibbarraa dhibbatti sirrii miti. Abbammaan barbaade dhoqqee ofii bate ofumaa haa dibatu. Kanaafuu akka naannootitti wal ijaaraati garee wayii godhadhaati lolallee kan lola keessatti hirmaattan lola keessatti hin hirmaannellee addaan baafadha lola maqaa isin balleessu lola maqaa naannoollee balleessu keessaa hafa lola mootu argiteetiin akka naannootitti isinitti dhufe ibiddatti qabsiisaaf irraa deebisaa likkitti
Waan san keessatti yoo baddalle waan gaarii sin jedhanis waan badaa sin jedhanis wasaala irra koo hin qabu. Garuu hamban tuqina ganda namaa hin tuqina namatti roorrisina nu malee namni hin jiru hin jedhina. Nama isin keessa argitee gadi ba'ee afaan banu arraba irraa kutaa ganda namaa hin tuqina ganda namaa kabaja gandi keessan ni kabajama. Ganda keenya namni jibbe takka illee hin jiru akka gandi keenya jibbamu akkuma dubbii fisan kan godhe wallaalaa. Bukan naga gabaabsa firoomsa. Hooy kabannaa too hin jarjarinaa kaayaaki. Wallaalaa nu keessa gadi beetiin ganda namaa irratti afaan banu kakkanaa kana sirreeffadhaa isin jechuu barbaada akka naannootitti wal ijaaraate nama isin keessa gadi bee ganda biraa irratti alba'u kana sirreessa ol qaba nama argitee faayidaa dhuunfaati basirraa jooru kana. Ufii keessanii argitee ol dachaasaa isin jechuu barbaadan isinirraa bu'ee jira walumaa galatti waan barbaadan wal godha.